Allah ya Gusha. Mandar bandari wala jole Allah. Arra jaarsi simaani maanti boochisuu jirsi? Abo ya liba sudana. Arra waan ijoolleen xixiqqoolleen kaasit guyyaa kan cufu dhuug ijoollee dhuugaa ka waraanuu jirru. Abo ya ijoollee xixiqqoon barate anta kana waraanne. Beekan himmeen tun seenteetun baati malee oomas madaara dhibisi dhaqqabsiitu hin jirtu isin akkam ta'uu jirtati. Ala ijoollee xixiqqaa torba qaban dalla. Arra waa cuf keessa maaliif baati? Himmeen bitta seenteetun baati. Abo ya ko qorsina seen. Hin sodaatin wama rakkoo hin qabdu. ABM Specialized Hospital. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoya, aboya, hospital kan ke lala me akene jiru. Hospital kun ini America jiru, London jiru, Australia jiru aboya, Kenya jiru, Nairobi aboya. Yo atagarte isili gademtu aboya roundabout mulango kubwa yo atagete harka ke mirgi chagarte Muratina Road arma kanjir opposite Juja B Towers aboya arma targan. Kotudu hospital kan kesan side mana gul kotame jalqaba consultation room dum naboya mi arma kala office gurdan fakatu armati am daktarin silalam rakota te cuf armati matagarte fulasi dukum daktari armati timat daktarin silale aboya amma yigifa bi medicine jedam koti dum laboratory warra la aboya ke sinjirtu machinar men jirrinjir aboya la me laboratory san machine cufa gejir aboya ikka kermal lalan ficanga kermal lalan udan cu farmasi lalan aboya diba gatte garafa yo atqabat aboya farmasi lalan ragodin jirtu koti dum yo jartin tatefanul fo agarte daim fagara kesan lalu fet agarte kalefa sidu kubat sodate aboya hoti ultrasound machine jadana aboya machine gar dibim barbanu yo ABM kana lala machine kana kini sir dem lala aboya kan silal dukum khale dukum gar belada ficani kan soten harmat silala aboya wanne ku sire mitilal CT scan machine jadana aboya nafka ke kana matala ale agarte sombe damo tiru je danamo abo ke ya kom khage kan wanni ke salla lingira boya akni na manse lal akni ga din simba ulela ol si fure ga sibuse no problem aboya yo armata garte rakko khalefa sirra targani no shakin injirtu no problem eteferenjin fulan sigesanes dialysis sedan dialysis room intentan kali armas sidik andum kotila la boya kali akdekan kota du machine to ko jir kagarte hospital du kesa tingar hospital gugurda male hospital kala machine kala la eko jera waran cew eko kadima war daktari be machine ko ni machine onne na malalo lala dum abukhiya akana kala warigari onne daga enani wan jala la fayada ke hen kangarta onne la funam onne ta kisi fayya yurtu ni jalat dati suntim tu magurati dalti tu magala be alla tajirani to kolak aboya onne tati armal lala walum ga davis du yo atin amma aboya nama garte operation fa se normal ka garte dukubi ka operation male garte gargaram sinjirre aboya hollan modern theater te lala kisin special si akisin da salad wani arbe sinjirre injirto aboya ka theater hesa farbada yo la fen fancy chapt yo agarte qabbanti fancy dofte pneumonia fofurra sodat ka agarte TB fofurra sodat in shakkin digital x-ray abna khono ta bo machine amalle good news daktari to koje
Kaagarte biitii Itoophiyaa fadhattee barbaaddu. Ammaan ta'a ABM hospital kee jira. Dr. Alimaayo kunooti dhagaa waan hin Yooyyaa uummata hundumaafuu an Dr. Alamaayyoo Lachiisaa jedhama. Expert medical specialist general surgeon amma gan 10 akkasiin hojjechaa ture. Ogeessa baqaqsee yaaluuti. Duriin gara Yaabelloo Itoophiyaa keessa ture. Ammaan tan ammoo gara Naayiroobii dhufee jira. Karibu. Kootutu ICU ta'e ilaalaa booya. Hospitaalee duunaa ICU hin qabu. Akkasiin tasaa ilaalaa booya. Kootutu HDU ni ta'a. High dependency unit jedha waan ta'u. Kana booya laata. Akkasiin tasaa. Recovery room. Yoo armaa cufsi baasanii armaata recovering armaa goomte dhaan dhiqu armaata agartee boqatte. ABM Specialized Hospital. Yoo ati agartee nama agartee guddoo waan mimmiyooftu nyaatee agartee ilkaan faan bultii si dhowwa ilkaanta si dhukkuba. Abboyyaa rakkoon hin jirtu. Deentoo yuunitii qabna abboyyaa akkasiin dasaalaan. Yoo ati ilkaan dhiqachuu feete, yoo ati ilkaan baafachuu feete, yoo ati ilkaan guutachuu feete ka boola qaban. Fulaanees ABM. Kootutu yoo ati agartee ilti tattee fagoo hin garre, kadhiyoo hin garre, ka agartee ati rakkoo iltii faan si dhukkubu dimimmaan faa si yaasin. Abboyyaa hoollaan. Kunootu optician opticos. Manaasiriin ati agartee kiyyoon ati agartee sun cufu kunnoon daktariilee qabna. Hin fakkaatiif arma beeku fulaan. Amma duuba waltum gaddeebisi. Ati amma nama agartee guddoo irra hin qabne ka daktariin hin galin edeen ka agartee woodii sii qoran kooti ilaa woodii ta'in akkasiin speeshasii. Siree isii ilaali. 5-star hoteelii seete. Kamaani ABM hospital. Abboy woodiin nadhiini tan. Woodiin dhiiralleeni kunooti. Kootutumaa boyyaa. Private room jira agartee kasiif. Si callaan kee bulta agartee si callaa keessatti qaba. Abboy koollaan. TV cuf. Yoo feetu boonii akkas daawwatu. Njee hooftuu yaati ayyuu waan fayyaa qabdu seetu yaa futeete. Maternity room. Jaartiin taatee ulfoo. Dhaluu feeti. Waswaas hin qabaatin. Daktarooti dadasaatiin jedhe. Daa'imni fakkeeffaan guyyaa malee dhalate. Ji7 dhalate. Ji8 dhalate. Newborn ICU qabna. Hospitaaliituuf hin qabu beekiyyaa. Kooti ilaa newborn ICU. Daa'imni fakkii haginni jabeeffatu tarma kan. Haginni Ji9 guutatu. Haginni oduu danda'u taa'oyyaa. Armkee kenna laal. Very nice. Abboyyaa. Yooma si gaafatan. Hospitaalii dasaan kame jedhanii si gaafatan. Daktarooti ta'e specialistedha. Daktaros gynecology qab gynecologistin qab ka waan waqt. Daktari ijoollee pediatric. Pediatric room illee ka ijoollee xixiqqoo agartee woodiin ijoollee xixiqqoo illee qabnan jedhini. Kootutu daktari neurosurgeonidha neurosurgeon ka mataa nan buqqisa agartee kan cufuun qaba. Daktari gogaa agartee dermatologistedha. Abboyyaa daktari dhar keessatti hin garreeyyuu hin jirtu waan cufaayyaaf qopheesse. Hospitaalee dur martee ufiin dhibin. Hospitaal danda'ee isin qarqaa irri martee beesin sirraan obbaa'in. Hospitaalee ati dhufuu uummata kam qabanamii si gaafata. ABM Specialized Hospital maan jennaan isaatu akkas special. We care for your health. Your health is our priority. Nagaata patient qaba.